ulfina jira malee, ulfina jira malee. Sagalee isin beektan, sagalee isin dubbifattanii beektan iddoo tokko isin dubbiseetan sagalee Waaqayyoo oliif ni hirmaanna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u, ni yeroo kana nu kenne. Waaqayyo ofii isaa waan ta'eef wanta ittiin jennu hin qabnu. Akka jedha sagaleen kun sineem dubbisaa. Macaafa Moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2:19 akka jedha. Gaaf tokko namoonni mandarichaa Elsaa'iidhaan yaa gooftaa kunoo akkuma argitu mandarichi illee iddoo ba'eessatti ijaarame garuu bishaan isaa gadhee waan ta'eef dubartoota irraa ulfa hin baasa jedhanii. Dhageessanitti yaa gooftaa akkuma argitu mandarichi illee iddoo ba'eessatti ijaarame garuu maal godharee bishaan saatoo dubartoota keenya irraa ulfa baasa jedhan. Garuu maal godharee bishaan saatoo ulfa dubartoota irraa baasa jedhan. Biyyi isaallee gaariidha garuu hojii qaba garuu nan hojjedha garuu furmaata hin qabu yookiin immoo jijjiirama hin qabu. Namni jedhu bara isaa keessatti karaa isaa keessatti hin dhabamu nama hedduutu jira. Akka jedheen sagalee Waaqayyo isiniif hira. Waan hiika dhabee fiigni jira wanta jedhu mata duree akka jedhu isiniif hira. Akka biyyaatti ta'uu danda'a. Akka dhuunfaatti ta'uu danda'a. Waaqayyo akka jedhinaan jedheera. Nam tokkoof ta'uu danda'a. Illeensa kanaaf ta'uu danda'a. Waan hiika dhabee fiigni jira jedhiitii dubbadhu naan jedhe. Sagalee Waaqayyo immoo qilleensi dhaga'a. Lafti dhaga'a. Warri du'an hin dhaga'u. Kanaan booddee wanti hiika dhabe hiika argata. Haleluuyaa. Waaqayyo hiika itti sii kenna. Kana eeku guutuu waaqarraa waan dhageef wanti hiika dhabe si jala. Akka biyyaatti haa ta'u, akka dhuunfaatti haa ta'u, mana kee keessaa, gaa'ela kee gidduutti, hojii hojjettu gidduutti, iddoo jirtu keessatti waan si rakkisu wanti hiika dhabe hiika argata jechaa jira Hafuurri Qulqulluun. Haleluuyaa. Ameen. Amma yeroo kanaa kaasee hiika kan kenne laame jiran. Yoo beekaa bira dhaqxan beekaa namuma beeku beekaa. Nama na caala hojjetan namuma beeku beekaa. Dubbiin deemee iddoo ga'ee dhaabbata. Namni wanta hundumaa hiikuu hin danda'u. Ga'een nama muraasa. Wanta hundumaa kan hiikuu danda'u garuu Waaqa isa guddaa isa lafaaf samii uume isa bori jiraatu bara baraan isa dandeettii nama gararraa ta'etti hiika kan kennu isa jireenya nama gararraa ta'etti hiika kan kennu Waaqayyo keenyadha maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Amma nama hundumaa nama isin cimaadha nama isin guddaadha jettan namoota tokko yoo darbitanii gaafatanii kunillee waan isin hin qabne tokko qaba garuu kan ammoo nan dadhabe kanatti immoo hiikan dhabe. Namni mana isaa keessaa hiphoo qaba. Iddoo jiraatu hiphoo qaba. Nu amma wanta irra jirru dhaabannee otoon akkas ta'e otoon kana ta'e baay'ee nuti tola ture jennee haasa'uu dandeenya. Garuu namni hundumtiyyuu hirrina qaba. Garuu hirrina kan hin qabne abbaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos amma yeroo kan akkas nuun jechaa jira. Haleluuyaa. Akkas nuun jechaa. Haleluuyaa. Ameen. Wanta hiika dhabeettan hiika kennan nuun jechaa jira maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Dhugaa akkasuma jechaa jira. Sirriitti dhagaa jira. Waan hiika dhabe. Waan si jalaa hiika dhabe. Waan mana kee keessa hiika dhabe. Waan ammatti deemte hiika dhabdeetti akkasin jedha galgala kana. Waaqayyo gooftaan hiikan sii kennaa. Karaa sii godhataa. Daandii sii argataa. Sii qajeelaa. Dukkanni kun
Tajira furri qulqulluun. Haleelooyaa. Amen. Akkuma isaan jedhan kuni mutoota lama boqonnaa lama lakkoofsa 19 kana akkuma ati argitu jedhan isaanis waan tokko hin balleessin. Mandarichi illee iddoo gaariitti ijaarame garuu maal godharee laala garuu maal daaree maal godharee rakkinatoo jira. Rakkinni kun immoo maali? Rakkinatoo jira. Biyyi isaa gaariidha. Iddoon isaa gaariidha. Namatti tola. Iddoon jiru hundumtu namatti tola. Hojiin isaa namatti tola. Qilleensi isaas gaariidha. Garuu maal godharee? Haleelooyaa. Maal godharee? Ilaamee jirana. Wanti Waaqayyo keessa hin jirre iddoo wanti Waaqayyo furmaata itti laanne wanti Waaqayyo waa hiika itti laanne gatii hin qabu. Waan hundumaatti yoo Waaqayyo hiika itti laateetti wanti hundumtuu gatii nuu qabaata. Haleelooyaa. Maalaalaa baraatiyaadha. Namoonni kun waan furmaataaf yookiin immoo waan kana hiikuudhaan waan isaan hin goone hin jiru. Ilaa nama guddaa biyya sanaa bira dhaqaniiru, xinnaammaa guddaatti dhaqaniiru, bishaan kana mi'eessuudhaaf waan kun akka lubbuu hin ajjeefneef hiika itti gochuudhaaf wanti kun akka isaan dubartoota isaan irraa ulfa hin baafne hiika itti laachuudhaaf waa hedduu isaa godhaniiru deemaniiru. Garuu hin hiikamne. Waa'ee bishaan kana namoonni iddoo garaagaraatti hiika garaagaraa isaan itti kennu. Tokko abaarsa jedhu. Hiika akkuma beekumsa isaaniitti. Namoonni tokko immoo bishaanuma sanatu uumamaan jedhu. Ani immoo amma naagale keessatti yeroo tokko Waaqayyo ulfina itti argachuuf jechati waanuma nuyi yoo nu ulfeessuu barbaadetu cal jedhe dura waa keenya kaa. Nuyi cufamee yoo baname malee yoo banatti dhannee galle Waaqayyoon galateeffachuu hin beeknu yeroo baay'ee isa. Yoo dhannee banatti galle rakkoon qabu biqaatee nooyin cimina kootiif ofiin beekee baname waan jennu wayi. Ani mucaa Waaqayyoo waan hin ta'eef ofiin beekee baname. Waan akkasii hin jiru. Kan kiristaana akkamidha beektu isin chaalenjii qabaa, lola qabaa. Waaqayyo iyyuu nama qoraidha macaafni qulqulluun. Waaqayyo iyyuu nama qora. Aliimi keessa galtee achumaan keessa bullaatee yoo achumaan nabamte yoo maal godhu? Maal godhu? Garuu jalqabarratti cufaa yoo ta'e cufaa sana Waaqayyotu bane yoo ta'e harka Waaqayyotu naa banee jecha ulfina Waaqayyo ofirratti dubbachuu deemuu dandeessa. Waan Waaqayyo godhu sanatti ofirratti dubbachaa deemuu dandeessa. Waaqayyo immoo amala isaa keessatti waaqni keenya kun Waaqa irraanfatu miti. Waaqa waa dogoggoru miti. Waaqa ariifatees dogoggoree waan tokko godhu otoo hin taane Waaqa yeroo isaatti wanta hundumaa gaarii godhee hojjetudha. Amen. Akka jedhe miti farfataan. Waa fakkaata yeroo dhume deemtee yaadatamta Yesus dinqii goote. Waa fakkaata yeroo dhume deemtee yaadatamta Yesus dinqii goote. Yeroon erga dhume kan dandeetti namaa balballi waaqarraa si banamaa. Maal gochuuf reessiin jedhanii du'aa boollaa kaaftete Laazaariin
Gowwaa fakkaata yeroo dhume deemte yaadatamta Yesuus dinqii goote. Gowwaa fakkaata yeroo dhume deemte yaadatamta Yesuus dinqii goote. Ameen. Amen. Waan hiika dhabeef Waaqayyo hiika hin kenna. Amen. Amen. Dhuma sarratti waan godhan dhabanii waan tokkoon yoo yaalanii yoo hojjetanii fiixaaf naman ba'u yoo ta'e yaalanii gatii itti dhangalaasanii yoo galma namaan ga'u yoo ta'e maal gatii qaba? Baratanii yoo galma namaan ga'u ta'e maal gatii qaba? Hojjetanii yoo namaaf hin milkaa'u yoo ta'e maal gatii qaba? Nagadanii yoo ija hin qabu yoo ta'e maal gatii qaba? Ilaalame maal gatii qaba? Jireenya hiika hin qabnedha. Waan hiika hin qabne, waan jijjiirama hin qabne, waanuma furmaata hin qabne tokko yoo ta'e maal gatii qaba? Ati hojjettee humna kee orma biraadha waan biraadhaaf laatta yoo ta'e maal gatii qaba? Deemtee dhumni kee waanuma tokkorra ga'ee dhaabata yoo ta'e maal gatii qaba? Yoo galma hin qabu yoo ta'e, yoo iddoo hin qabu yoo ta'e, yoo furmaata hin qabu yoo ta'e, waan tokkorran oolu yoo ta'e maal gatii qaba? Jarri kun garuu hin jiraatu. Akka nam tokkotti biyyi isaanii biyya bareedaadha. Garuu waan tokko hiika hin qaban wanta itti hir'atutu jira. Qilleensa gaarii qabu. Biyya bareedaa keessa jiraatu. Biddeen isaanii nyaatu. Garuu waan tokko hiika hin qaban. Maaltu sitti hir'ate laata? Maalitti hiika dhabde laata ta'u? Maaltu si hiikamuu dide laata? Abbaan kee Yesuus yeroo kan akka jechaa jira. Lakka jechaa jira sagaleen kun. Waan hiika dhabetti hiikan siif laadha siin jechaa jira. Raabaarraa soolaa. Kanaan booddee gara fuulduraatti akkasii deemuuf Waaqayyo Gooftaan hiikan sii kenna jechaa jira. Amen. Lemorati Casilora di Manana Molaclasia. Hallelujah. Marashila Radus. Amen. Mekras Lora Liva Jikleva Manano Namilivaradia. Umarratti waan hundumaa erga fixanii booddee gara Elsaa'iin dhaqanidha macaa. Ilaame isin eebbisa kan kee hiikee kan dhalootaan harka keetiin hiiku Waaqayyo. Amen. Akkan jedhe kan kee hiikee kan kee hiikee kan dhalootaan harka keetiin hiiku Waaqayyo. Amen. Namichatu jedhan. Ila dhaggeeffadhame. Namichatu kadhannaa xinnoo tokko kadhataa jedhan. Waanuma xinnoo tokko. Kadhannaa xinnoo tokko. Maal jedhee kadhataa? Maaluma ta'a yaa Waaqayyo. Qarshii 100 yoo naa laatte. Rakkinni koo kanuma. Hiki koo kanuma waan laatte garagaara. Dhuguma namichaa fi guddaa yeroo sanatti jechuudha. Guddaadha. Qarshii 100 dhabee waan ta'eef isuma kadhate. Jechiyatta shaalee isa jedhan tokko hin qabu kaa. Waan guddaa isa kanarra caalu hin qabu. Naa hin kadhataa jedhani manuma keessa iyyaadhuma kadhataa. Namichi tokko immoo namni birrii maallaqa qabu tokko jira jedhan. Yeroo sana kadhannaa namichi kana dhaggeeffateetu amma hidheennaan. Maaliif namittiin kun inni turginu jala qabdi? Waan ani hiikuu danda'uuf. Waan harka koo jiruufi birrii namitti 100 sana kenneefi tan ciqicii kana keessa ishee baasee deetu dhaqii qarshii 100 kenneefi.
Namittiin hin galateeffatte kadhannaa ishee deebi'e waan ta'eedhaaf. Namicha immoo Waaqayyo isa gargaaree akka hiphoo namitti hiiku sana godhe. Yeroo tokko tokko waan nuyi guddisnee ilaallu akka salphaatti Waaqayyo gooftaan jedheera taanaan nuyi hiikamuu danda'a. Waan nuyi itti naannofnee dadhabne tokko. Gaafa tokko Israa'eloonni koo waggaa 40 wanta itti naanna'an sanatti Waaqayyo koo guyyaa 40 akka isaan deemanii immoo itti ba'an godhe Waaqayyo. Waaqayyo si haa hiiku malee. Waaqayyo si hinnaan salphaadha wanti hundumtu. Inni caalu garuu Waaqayyo si haa. Jireenyi kee Waaqayyoon haa eegamu. Waaqayyomti jireenya kee haa hiiku. Inni caalu Waaqayyo jireenya kee hiikudha. Yoo kan kee immoo hiikame ati immoo kan koo hiikameera jettee jirta ta'e inni iyyuu ni hiiku. Waaqayyo yoo na hiikan immoo kan dhalootaan hiika jetteetu tattaafata taanaan immoo Waaqayyo kan dhalootaa akkasiin hiiku dursee ilaala waan ta'eedhaafiti. Dursee ilaala waan ta'e maal goota lammamee utoo nama ta'ee akkasitti shawwannee darbuu dandeenya. Waaqayyo garuu akkas miti. Akkana ta'uuf Waaqayyo garuu akkas miti. Waaqayyo garuu akkas miti. Maali beektu isin ya majammaraam yaayal ya macarrashaam yaayal. Ya keessa keenyatti yaada jiru sin argaa isa boriyaan nu sin arga. Iddoon hidhannus beekaa waan tokko wanti isa dura dhokataan tokko illee hin jiru. Galaanota laaleetanii si ajaa'ibsiifadha. Lagoota laaleetanii si ajaa'ibsiifadha. Ajaa'iba kan kee ajaa'iba. Ajaa'iba kan kee ajaa'iba. Ajaa'iba kan kee ajaa'iba. Ajaa'iba kan kee ajaa'iba. Raabaa raaboo damaaraadhiyaas. Ilaamee jira. Situ guddisee ilaalaa jira malee Waaqayyo mee. Wanti guddaa kun jettu kana. Salphaatti. Salphaatti. Haleluuyaa. Mee salphaatti jedhaan na duukaa. Salphaatti. Waan ani guddisee ilaalaa jiru kana jedha. Waan ani guddisee ilaalaa jiru. Waaqayyo immoo jira. Waaqayyo immoo salphaatti jedha. Salphaatti. Hiika itti naaf kennuu danda'a jedha. Hiika itti naaf kennuu danda'a. Jaaber misikkireera. Waaqayyo salphaatti hiikatti sii kenna. Ameen. Gaafa gara Elsaa'iin dhaqan egaa isa dhumaa. Ilaalaala. Haga gootanii waciitii haaraa gara kootti fidu. Soogidda immoo keessa buusaa'edha. Amma soogiddi jara kanaaf salphaadha mana isaanii keessa jira. Argatanii? Waciitii inni waam kunis mana isaanii keessa jira. Maal godha yoo Waaqayyo karaa namatti agarsiise malee. Yoo hiphoo kana Waaqayyo namaa ibse malee. Yoo Waaqayyo hiike malee. Ilaamee utoo Waaqayyomti siif ibse utoo Waaqayyo si hiike kuni waan humti irra jirtu kuni waan guddaadha. Biyyooma Waaqayyo uume kanatu guddaadha. Maaliif harkuma isaatiin uumame wanti hundumtu waan ta'eef. Wanti hundumtu harka isaa keessa duwwaa waan jiru. Argitanii? Soogidda fidaa'e. Soogidda jarri itti duruwwate itti nyaatan. Ilaali. Soogidda isaanirrayyuu darbee horiin itti fayyadamu. Soogidda ganamaaf galgala itti fayyadaman akkamitti bishaan mi'eessuu danda'a? Humna gararraatu olii dhufe gaa. Ameen. Jabaa isa wanta hundumaa gararraa ta'utu olii dhufe gaa. Ameen. Isa waan hundumaa gochuu danda'utu olii dhufe. Ameen. Akka jedhee faarfataan qabaan.
olee dhufee ogeessichi nuuf kennameera moo'ichi. Olee dhufee ogeessichi nuuf kennameera moo'ichi. Masiyaarara Kiristoos nu dhufee masiyaarara qoricha kakuu haara. Masiyaarara Kiristoos nu dhufee masiyaarara qoricha kakuu haara. Amen. Olee dhufee ogeessichi nuuf kennameera moo'ichi. Olee dhufee ogeessichi nuuf kennameera moo'ichi. Masiyaarara Kiristoos nu dhufee masiyaarara qoricha kakuu haara. Dhimma beeku waan isaan beeku ila samiirra waan ta'etu dhufeetu waanuma ta'etu rarra'a wanti gadi rarra'u kun immoo dhufee harka keerra kaa'a waan isaa. Amen. Nama wayitu sirra dhaabbata. Amen. Yeroodhaan yerootti kan si hordofu, yeroodhaan yerootti kan si eegu, yeroodhaan yerootti kan nama to'atu. Waaqayyo immoo galgala kana immoo gara kee dhufee jira. Amen. Ilaame isa yeroo doktoroonni gurra isaanii gamaa gamanatti waan hin beeku miti mul'atuman arga waan ta'eef erga sila gidduutti yeroo lallamu irra deddeebi'ee waaqayyoon gurra isaaniitti godhatanii laphee namaarra kaa'an kan waan akkasii kana laphee keerra kaa'ee jira. Amen. Haleluuyaa. Amen. Daqiiqaa 5 dura kan caalu daqiiqaa 5 dura kan ta'u afur qulqulluun kana natti agarsiisa. Amen. Haleluuyaa. Intuuta osoo hin taane hiikan sii kenna siin jedha abbaan kee Yesuus. Amen. Amen, 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 amen. Haylu wattuwal. Humni ba'eera. Amen. Amen. Waaqarra humni ba'eera. Amen. Amen. Waaqarra humni ba'eera siif raakkaa baaraashee alaaraa. Amen. Mee amantiidhuma laphee keerra harka kee yaad. Yes. Yaad amantiidhaan laphee keerra. Wanti Waaqayyo sirratti godhu barbaade kun jireenya kee irratti amma yeroo kana kaasee haa ta'u maqaa Yesuus. Amen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kana kaasee haa ta'u. Amen. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kana kaasee bilisa ba'i. Amen. Amen. Laayivii hordofaa kan jirtan humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin furmaanni isin argatu. Amen. Hiiki isin argatu. Amen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikama. Amen. Ilaalaa gaa. Isuma sana fuudhanii gaafatti fidanii dhaqee bishaanicha keessa buusee har'aa kaasee bishaan kun bishaan nagaatti geeddarameera. Inni hadhaa'aa ture. Inni nama ajjeesaa ture sun. Inni furmaata dhabe sun sagalee dhufeen hiika argateera. Amen. Inni si jala hadhaa'e. Gaa'illi si jala hadhaa'e. Hojiin si jala hadhaa'e. Waan hundi ati gootu hundumtu isa hadhaa'aa kan si jalaa ta'e. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kana akkasii furmaata argateera. Amen. Maal jedhu beektu akkuma Elsaa'iin dubbatee ture yeroo sanaa kaasee bishaan sun deebi'ee waan ajjeefne jedha macaan. Bishaan nagaa ta'ee hafee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hiika argadhu hafi. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hiika argadhu hafi. Amen. Haleluuyaa. Amen. Amen. Akkamatti duriitti akka jenne mitiri wanti hiika dhabe hiika argata. Mata duree jedhuun banaa ture. Maqaa Yesuus Kiristoosiin warri laayivii hordofaa jirtan wantumti hiika siin jalaa dhabe humna dhiiga Yesuus Kiristoos namicha Naazariitiin hiika isiniif argatu. Amen. Wanti mana keessan keessaa hiika dhabe, wanti jireenya keessan keessaa hiika dhabe. Amen. Wanti gola keessan keessaa hiika dhabe maqaa Yesuus Kiristoos.
hiika isiniif haa argatu. Amen. Hiika isiniif haa argatu. Amen. Maqaa Yesuusiin hiika isiniif haa argatu. Amen. Milkaa, Amen. milkaa, Amen. milkaa. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin milkaa, Amen. milkaa roobaa baabash. Amen. Milkaa raadaa Amen. soorroodiibaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin milkaa, Amen. milkaa. Amen. Milkaa'ina waameera mana keessan irratti maqaa Yesuusiin. Amen. Jiruuf jireenya keessan irratti milkaa'ina waameera raabaa raaboosa. Haalelooya. Milkaa'inni mana kee argatu. Amen. Obboleettiin keenya kookeet kun ila hafuurri qulqulluun ila akkas naan jedha. Waanuma ta'etu akkanatti sitti maramee jira. Mataa kee kanatti maramee jira. Akkuma uffaticha uffatte otoo hin taane normaalii waanti akka kanatti sitti maramee guutummaatti waan wayitu sitti maramee jira. Kuni waan tokko yookiin immoo akka fagaatee siin deemu yookiin immoo akka hiika siif hin qabaan yookiin akka toora siif hin galleef waan godhee jirudha. Wanti kuni waanuma sammuu namaa qabee waan nama jalaa dhossu waanuma nama jalaa dhossu jireenya namaa jalaa waa dhossu waanuma haguugee akkas toora akka namaan galle waan nama godhu akka kanatti waan haguugamee sitti haguugamee jiru tokkotu jira. Kun har'a sii galuu dhiisuu danda'a. Garuu iji hafuuraatiin kanan arga. Gaafa dhufee sammuu kee kanarra sassaabee akka kanatti sirraa fuudhu wanti hundumtuu si'iifuu jalqaba. Amen. Toora sii galuu jalqaba. Amen. Isa yaaddeen olitti toora Amen. sii galee Amen. baay'ee gammaddee Waaqayyoon koo eebba keessa na galche. Waaqayyoon koo boqonnaa keessa na galche jettee Amen. otooti gammadaa namoota baay'eedhaaf otooti karaa taatu namoota Amen. baay'eedhaaf otooti jireenya taatu namoota Amen. baay'eedhaaf otoo ati hojii taatu hafuurri qulqulluun natti dubbata. Amen. Haleluuyaa. Amen. Hallelujah. Warraas kamananee Amen. wantoonni kaleessa eengadda si jalaa dhokataa turan Amen. amma garuu si jalaa hin dhokatan. Jesus. Amen. Eeyyee.